Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota jaalattoota qaqqaalii hordoftoota YouTube kiyyaa nagaa kootii har'aan tana barnoota waa'ee YouTubaa akkamitti dafnee yeroo gabaabduu keessatti ji'a tokko lama hin caalle keessatti subscriber kuma takka akka nuuf seenu haalatti ulaagaalee nu hordofsiisaniin isinii qabadhee dhufe. Ulaagaaleen isaa yeroo YouTube seennee wantoota nuti hordofuu qabnu jechuudha. Ulaagaan isaa yeroo fi YouTube seennee dafnee jechuudha. Guyyatti wanni nuti gadi lakkisuu qabnu baay'inaan jechuudha. Short viidiyoo jechuudha. Viidiyoolee gaggabaabaa gad lakkisuu danda'u qabna jechuudha. Ta'a akkasiiti yeroo kanuuf ta'u dafee subscribe baay'ee argachuu dandeenya. Yoonii fi viidiyoolee baay'inaan viidiyoo dheeraa yoo kan gad lakkifnu ta'e viidiyoon dhedheeraan jechuun viidiyoo daqiiqaa lama olii jechuudha. Viidiyooleen daqiiqaa lama olii viidiyoo dhedheeraa jedhamanii kan lakkaa'amanidha. Viidiyooleen gabaabaan ammoo viidiyoowwan daqiiqaa lamaa gadiiti. Garuu immoo jidduu kana sana akkaataatti godhanii jira. Kan daqiiqaa sadii torbee kana keessa gad lakkisee torbee kana keessatti daqiiqaa sadii illee ni jira. Daqiiqaa sadii illee shortii gabaabaan jedhamee gad lakkisee abdeet godhee jira. Akkasii guddachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti akka guddannu dhaamsa qabu isinii dabarsaa. Chaanaala kanallee subscribe godhuudhaan mallattoo bilbilaa tuquudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha. Guddinni keenya gara fuulduraatti tasfaa yookaan abdii hin murannoo isiniin jaati. Galatoomaa subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessaa.